Yoo yaar ka fuuni ashama jalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaan nageenyi keenya bakka jirtanitti sina dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo ajaa'ibaa kan barbaachistu taate qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenyas guyyaa har'aa addunyaan sirni PP yookaan sirni bilisignaa kufaara jechuudhaan ibsaa baastee jirti. Abiy immoo guyyaa kaleessa paarlaamaa irratti wanti mootummaa PPtiif yookaan bilisignaatiif kufaatii ta'u tokkollee hin jiru jechuudhaan yoo dubbatu dhagahamee jira. Garuu faallaa saniitiin guyyaa har'aa addunyaan sirni bilisignaa kufaa jira jechuudhaan ibsaa bal'aa tokko baastee jirti. Ibsi addunyaan baaste maali? Wanti kufaatii mootummaa ta'aa jiru hoo maali kan jedhu odeeffannoo keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraa dhageeffadhaa, laayikii, sheerii tuquu hin dagatinaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan isiniin jenna. Gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Gabaasni dhaabbata olaantummaa seeraa qoratu World Justice Project jedhamu ammas olaantummaan seeraa Itoophiyaa keessatti kufaa akka jiru hime. Kunis bara 2025 Itoophiyaan kabajaa olaantummaa seeraan sadarkaa 122ffaa irraa gara 143ffaa irratti gadi kufuu ibse. Qabxiin biyyattii gama kanaan qabdu kan waggaa darbee irraa 2.4 kufuun kan gabaafame yoo ta'u, kanaanis waggoota 5 darban haalonni dhaabbileen tajaajilaa itti dadhabaa dhufan sochii dhaabbilee siivilii dhiphachuu fi giddu seensi siyaasaa jiraachuu hordofee ta'uu gabaasni kun eeree jira. Akka gabaasni dhaabbata World Justice Project kan bara 2025 agarsiisutti bara kana kabajni olaantummaa seeraa sadarkaa addunyaa gadi kufee jira. Gabaasni kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa keessaa 68tiin gadi bu'uu agarsiisee jira. Balbalachuun mootummaa abbaa irree taatee sadarkaa addunyaatti kabajni olaantummaa seeraa gadi kufuuf ka'umsa jedhee jira. Kanarraa kan ka'es to'annoon bitaa mirgaa fi hojii mootummaa keessa jiru bilisummaan manneen murtii sadarkaa addunyaatti gadi kufuu dhaabbatichi ibsee jira. Amma Itoophiyaan biyyoota gammoojjii Saharaa gadi 34 keessaa sadarkaa 30ffaa irra jirti. Naannoo kana keessaa sadarkaa 39ffaa qabachuun naannicha keessaa sadarkaa fooyya'aa warra qabanidha. Itoophiyaan waggoota darban kana sadarkaadhaan gadi kufaa akka jirtu gabaasni kun eeree jira. Bara 2022 biyyoota 140 keessaa 123ffaa kan qabatee turte yoo ta'u, yeroo kanas keessumaa gama kabajaa naamusaa fi nageenyaan gadi bu'aa ta'uu himamee jira. Bara 2023 biyyoota 140 keessaa 129ffaa kan qabatee turte yoo ta'u, bara 2024 ammas sadarkaan kabajaa olaantummaa seeraa biyyattii biyyoota 142 keessaa ammas gara 130tti gadi kufuu dhaabbanni gabaasa kana baase ifoomsee jira. Akka naannoottis waggoota 3 darban kana bara 2022 bara 2023 hanga bara 2025tti sadarkaa 27ffaa turuu ishee dhaabbanni kun ibsee jira. Sadarkaan kabaja olaantummaa seeraa bara 2025 kan Itoophiyaa gadi akka kufu taasise gufuuwwan aangoo taayitaa mootummaa irra jiranii mootummaa bulchiinsa banaa ta'e qabuu fi mirgoota bu'uuraa ta'us gabaasichi eeree jira. Gama biraatiin sadarkaan Itoophiyaan keessumaa kabajaa mirga yaada ofii ibsachuu gurmaa'uu hirmaannaa dhaabbilee siivilii bara 2025 keessaa Itoophiyaan 70 gadi bu'uu ishii ibsee jira. Sochiin dhaabbilee siivilii sadarkaa addunyaatti gadi kufee jira. Kunis hirmaannaa itti gaafatamummaa mirkaneessuu fi amantummaan gadi kufaa jira jechuunis gabaasichi akeekkachise. Itoophiyaan dabalatee biyyoota addunyaa kana 61 hanga 69 ta'an keessatti walabummaan mana murtii giddu seentummaa siyaasaan kufuu dhaabbatichi ibsee jira. Itoophiyaan gama kabajaa olaantummaa seeraa kanneen bara kanaa rakkoo irratti mul'ate qabxiilee addunyaa irraa humna mootummaatti danqiin jiraachuu 134ffaa, mirga namummaa 138ffaa, tajaajila mootummaa hundaaf banaa ta'een 135ffaa, raawwii hordoffiitiin 137ffaa galmeessitee jirti. Sadarkaan biyyattii gama malaammaltummaan 64ffaa darbees gama haqaan 104 yoo argattu addunyaa irraa biyyoota gara sadarkaa gadi bu'aa ta'anitti galmooftee jirti. Gabaasni World Justice Project gabaasa kana kan ifoomse erga Komishinii Mirga Namummaa qorannoo mirga sochii uummata biyyattii irratti gaggeessee ifa taasisee torbaan tokko duubaadha. Qorannoon kun eebilaa hanga fulbaanaatti kan gaggeeffame yoo ta'u, kanaanis naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beeshaangul Gumuzii fi Gaambellaa bakka rakkoo nagaa jirutti mirgi sochii namoota sarbameera jechuudhaan ifoomsee jira. Itoophiyaa keessatti kufaatiin olaantummaa seeraa fi dhabamuun wabii nageenyaa gochoota seera dhabdummaa biyyattii keessatti babal'isuun lammiilee biyyattii gatii kafalchiisaa jiraachuu ragaaleen garaagaraa ni mul'isan. Waraanni waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsimaa turee fi jirutti fayyadamuudhaan gareewwan hidhatan hidhannoo argatanitti fayyadamanii saamicha uggura namaa fi baala sammuu namaa adoochuu biyyattii keessa sochoosaa jiraachuu dhaabbileen mirga namummaa falman hedduun isaanii ibsanii jiru. Addatti naannoo guddicha biyyattii Oromiyaa keessatti godinaalee wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamuu fi godinaalee naannoo Amaaraatti wal daangessan keessatti mallaqaaf jecha nama
ugguruu fi lubbuu namaa baasuun babal'ataa jiraachuun raawwatamaa jira. Qaamni gocha kana raawwatan humna finxaalessa Amaaraa Faannoo fi gareewwan Oromiyaa keessatti saamichaaf wal ijaaranii bobba'an ta'uu ragaaleen garaagaraa ni mul'isa. Maddi saamichaa fi ukkaamsa lammii nagaa kun dhabamuu olaantummaa seeraa qaamolee nageenya wabii nageenya biyyattiitiif ta'uu dhiisuu sirni aangoo irra jiru tiksuu hidhannoo seera malees waraana waliin fi kufaatii cabiinsa nageenya biyyattii jedhu xiinxaltoonni waraanni kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru ammoo saamtotaaf haala mijeessuu isaa kutaaleen hawaasa garaagaraa ni himu. Kun ammoo kufaatii sirna tika nageenya sadarkaa federaalaa fi naannoo gama nageenya lammiilee tiksuu irratti mudate kan agarsiisudha. Mootummaan bilisiginaa poolisii fi raayyaan ittisa biyyaa dabalatee lammiileen tika nageenyaaf haaromsuu fi hammayyeessuu shoftii taasisuun seera abdummaa biyyattii keessatti babal'ate kan ittisuu hin dandeenye jedhu xiinxaltoonni. Kana gochuu dhabuun mootummaa immoo qaamonni yakka kana irratti bobba'an akka baay'atan biyyattii guutuu akka walgaan taasisee jira. Kuni immoo kufaatii isaatiifis karra guddaa banaa jedhan. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaas Abiyyi haasaa propagandaatiin ala hojii tokkollee hojjetaa hin jiru. Abiyyi ajanduma uumee lolatti nama oofuu shoorarkaa si kaa'uu bakka ajandaa si baasuu malee wanni inni haasa'u hundi kijiba adeemu. Namichi nama kijibaan jiraatu. Namichi nama kijibaan jiraatu jechuudha. Kijibumaan dhalatee, kijibumaan jiraatee, kijibumaan duuta. Saniifuu ummanni Oromoo, hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo dhugaan isin iyyaa baatan, dhugaan isin dubbachaa baatan, arraafaan sheexaantichaatiin namaan hanga Oromoo fixe, namaan hanga Wallaggaa fixe hin qabu jedhe. Haya Shawaan hin dabalamne, Arsiin hin dabalamne, Gujiin hin dabalamne, Booranni hin dabalamne. Sigale Oromiyaan guutuu hin hammannee jechuun lolli Wallagga keessa ta'e qoftiin dhumaatii Tigraay, gudeeddiin Wallagga keessa ta'e qoftiin gudeeddii Tigraay. Buqqa'uun, beela'uun, dhukkubni ummata fixuun Tigraay ta'e caalaa Wallagga qofa keessatti ta'etu dachaadha. Tana ajandaa godhachuu qabdan hayyoonni keenya. Tana ajandaa godhachuu qabdan. Ummata keessanii sirriitti ispileen godhuu qabdan. Ummata keessan sirriitti hubachiisuu qabdan. Kun namichi ganaa ekonomiin harkaa kutte, siyaasaan harkaa kutte, takkittiin inni itti rarra'ee jiru miliitarii qofa, dhahee jiraachuu qofa hanga jiraatu. Sigale. Kanaa booda inni fayyee araaramee nagaya buusa hajuu maraataa qofa. Abiyyi irraa nagaya eeguun, miti irraa maraka eeguun. Sigale. Wanni inni jiraatuun waliin bu'insa. Amma warra miidiyaa irra deemee karaa nagayaatiin haasoinaa, maal nagayaatiin haasoinaa, maarree Oromoo biyya bulchaa, harree Oromoo biyya bulchaa warra jiru kana gubaa gataaf irraa oofa. Wanni nagayaan haasawamu hin jirtu harka kennadhaa jechuun nageenyi bilziqinnaan nagayaan dubbannaa kootaa jechuun harka kennadhaa. Aangoo takka takka isiniif kenna bar marroonfaan Tanzaaniyaatti aangoo feetamu maallaqa feetamu waan barbaadan isiniif kennina Ameerikaanuu jettee Ameerikaa harka darbanii bar. Amma waraanni sanyii wajji gale dhugatti eessi jirame? Gullichi dheengee eessi jirame? Hogganoota gurguddaa sadarkaa olaanaa hawwabootu namicha kana gale diina raasa eessi jirame? Arra gullichaa fi sanyiin ka du'ee ol ka jiruu gad yaa Rabbi maan uumtee keessa jiraachuutti hin jiran? Nama keessa gabba'uu hin danda'a? Fira gaafachuu hin danda'a? Mootummaan fitti hin dhiyeessitu? Maqaadhaa aangoo qaban? Waajjira yoo seenan namni dubbisu hin jiru, namni itti dhiyaatu hin jiru. Waan isaan keessa jiran eessumaa bosona biiroo keenya ka bosonaa tiinuu baaftee jedhanii waywaachaa hin jiran. Saniifuu ummata keenya warri gartee asirra yaatanii galaana diima fiduu deemaa misooma biyyattii dura dhaabbattanii wallaahi Abiyyi galaana fidu hin jiru. Galaanni inni sii fidu galaana dhiigaa diimaa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo kenna biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya hawaan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.